Obomboleettii 22 Asoosama dheeraa barreessaan Atinaaboon Nagaasaa Waaqjiraa Abukaatoo fi Gorsaa Seeraa Seenessaan Abbaa Seenaa Arsadee Obomboleettii 22 Kutaa Sadaffaa Kutaa lammaffaa keessatti caaltuun sabboontuu Oromoo jabduu ta'uu dhala namaaf kabaja guddaa qabaachuu hojjettoota gad aanaa ilaalchisee yaada mahandisoonni biraa qaban irraa yaada addaa qabaachuu hojjettoonni yeroo hojiitti deebi'an maqaa ishee waamanii yeedaleessuun kan sirban ta'uu isheen laaptooppii bantee dizaayina hojjetaa jiran utuu ilaaltuu yaadaan baduu ishee al tokko waa'ee lammii ishee yeroo biraa waa'ee hojii yeroo kaan immoo waa'ee barraaqaa fi bijigaa akka yaada turte hubanneerra. Keessumaa amalli bijigaa kan ishee dhibe ta'uu utoo ibsituu addaan cite. Kan itti aanu maal ta'e inna laata? Kutaa sadaffaa waliin haa hordofnu. Caaltuun yaadaan qaariteetti muummee baatee gaara qaxxaamurtee yaadaan deebitee dhufti. Waa'een bijigaa deddeebi'ee isheetti dhufa. Al tokko kana kaastee gama biraan sana buusti. Akkas jettees yaadaa jirti. Bijigaan kana jedhanii himuun nama rakkisa. Amala mucaa namaa akka wayyaatti maranii akka salphaatti kana fakkaata jechuun hin danda'amu kan jedhe eenyudha laata? Dhugaadhuma isaatiin bijigaan dhiigaan Oromoodha. Gaafatti ka'u sabboonaa ta'ee dhiyaata. Faallaa kanaan immoo hiriyoonni isaa warra nyaaphaati. Kana qofa miti taa'uu fi ka'uun isaa isaaniin murta'a. Kan isaan jedhan dalaga. Isaan gammachiisuu fi kan jiraatu fakkaata. Ammallee jaarsummaa kan natti erge isaanii. Gaaf tokko sabboonummaan isaatti dhufee akkas naan jedhe. Caaltuu, ani sin jaalladha. Gochaa kee hunduu na gammachiisa. Hiriyoota kee waliin, hojjettoota waliin afaan Oromoo yeroo haasoftu natti tola. Garuu Biiniyaam fa'aa kana hin fedhani. Isheen dhiphoodha. Sanyii ishee waliin qofa ta'uu feeti. Hojjettoonni gadi aanaan as jiranis harki caalaan Oromoo waan ta'aniif isaan jaallatti. Afaan kee waan dhageessuuf itti himi jedhanii na rakkisu. Isa ati tole hin jenneef immoo si jibbu. Gaafa Juuliyoon gara biyya isaa Xaaliyaanitti geggeeffamu sana affeerraa yookaan paartii qophaa'e ni yaadattaa? Achirratti sitti siqanii ati kan dhugdu keessa summii nama hadoochu buusuuf yaalii taasisanii turan. Hin milkoofne. Oggaa haasa'anis nan dhagaye. Si hadoochanii si fudhanii ba'uun sitti taphatanii deemuuf karoorfachuu isaanii dhagaye. Isaan akka hin dhagaye hin barre. Ati garuu isaan irraa baqatte. Akka isaan jedhan ta'uufii digde. Akka isaan barbaadan ta'uufii hin dandeenye. Horma waliin nyaadhuu garuu gara lammii keetti galagalii liqimsi qajeelfama kee ta'uun oolle moo harki harka nyaatu jetteetu moo dhiiga kooti naan jetteetu sanas ta'e kana nama rarfattee na waliin taate akka kana hubataniin Biiniyaam gara kootti siqee yoo hiriyaa keenya taate kana qaruuraa caaltuu keessa buusi naan jedhe. Kaapsoolii keelloo fakkaatu natti kenne. Inni deebi'ee deeme. Anis sammuu koo waliin wal loluun eegale. Ati isaan dhiiftee baay'ee natti siqxe. Of harkaa baasee isaan harka akka seentu hin barbaanne. Kanaafuu summii natti kenname sana mana fincaanii gara mana boolii keessa dhaqeeni boolii keessa buusee
qorichaan guyyaa obboleessa kootii fi obboleessa koo mataa dhukkubuu sanaaf bite giibii koo keessa ture harka qatti qabadheen deebi'e. Biniyaamii fi Aklookii bakka sirriitti na arguu danda'anitti siqaniiru. Moobaayilii qaqqabaa kolfaa jiru. Kanan dalagu waraabuu fi suura kaasuuf qophaa'aa kan jiran ta'utu naaf gale. Anis akka isaaniif ta'utti sirreesseen oggaa ati bilbila haasa'aa turte qaruuraa kee keessa buuse. Isaanis hedduu gammadan. Lafti isaan ga'uu dide. Bilbilaan siree qabatan. Konkolaataa asii fuudhee deemus qopheeffatanii. Kan bakka hojiiti yoo kan bakka hojii waamanii konkolaachisaan dhufu gara kee ta'ee jeequmsa uumuu akka danda'u waan shakkanii fi bakkeedhaa kireeffatan. Amma fajajji of gatti harka laatti jedhanii yoo si eegan illee ati ittuu dammaqaa dhufte. Qorichi ani siif kenne kan nama dammaqsuudha. Ni yaadattaa guyyaa lama hirriba akka dhabde. Akkan hirriba si dhowwe yaadattu? Gaafa galuuf kaanee ani laadaadhaan deemna siin jedheen ture. Isaan garuu kiyyoo isaanii keessa si galchuuf jecha lama ta'anii wal harkaa fuudhanii harraba tolanii konkolaataa kiraa fuudhan keessa si galchan. Ati akka ani isin biraa hafuu hin barbaanne yoo barbaachuu baattellee isaan garuu ani hafuun koo isaan hin dinqine. Hafuu koo kan fedhan waan ta'eef nagaatti jedhanii si fuudhanii sokkan. Anis laadaadhaan isin hordofe. Boolee Edinaa Moolchila mana ragadaa halkanii kilaba jiru Istookholm jedhamu seentanii. Qarshiin qabadhe halkan guutuu kiraa deemuu fi waan nan dandeenyee fi abbaa taaksii ofirraan geggeesse. Isinis akka carraa ta'e hin turre yeroo suma baatan. Atis nagaadhuma deemta turte. Summicha akkamitti akkasiif kennuu dhiisan naaf hin galle. Booda ati inni dhufee hafe malee jettee waan isaan rakkifteef nagaa waan isaan dhowwatteef na waamuu isaanii erga ani kilaba echitu'oo seene Biniyaam natti himeera. Kan ani waamamee fi dabalataan summii akkan sii kennuuf jedheen shakke. Fedha kee qofa eeguuf kan na waaman osoo hin taane yoo dadhaban karaa koo sitti fayyadamuu barbaadanii akka ta'e shakkeera.